Kamimmoo guyyaan keessa. Studio kon itti agarsiisaa oole boleessa kootti. Studio itti agarsiisaa oole haadha koo. Ankaaniin jedhu. Duuba ergan studio irraa baane jettanii bilbiltanii sa'a 2 darbe. Yoomuma dhugaa bakka jirtan himtu isin garuu. Somnee miti gifti. Maal sitti fakkaate? Studio kon galoota agarsiisaa oole dhufe. Cholle. Akkamitti argite garuu studio keenya? Maaloo. Inaaffaa sitti hin fakkaatin malee akkuma studio keessan deemee ilaaleeni. Maal qabatu gaazexeessaa ta'e deeme akkanitti hawwee kamaaloo. Bagan sitti agarsiise. Bagan sitti agarsiise studio kooga. Gifti. Aksiinis gaaf tokko geesse sitti agarsiisa. Si. Baga argite gaa lafa dhiirri hojjetaa oolu baga argite. Studio sana fakkaatu keessaa hojjechaa olleetu. Mana kana fakkaatutti dhufnee gallaabbee. Mana kana fakkaatu jettee. Arguu daree. Kasiin jedhu. Eega studio irraa baanee jettan sa'a 2 darbeera. Maaluma qabaa garuu osoo dhugaasaa bakka isin jirtan himattan. Gifti somnee miti. Gaafa garuu bagan si fuudhee dhaqee ergite yeroo biraa ta'ee sobee jedhaanaan jedhu beektaa? Isa wajjin anne. Gifti yeroo studio akkuma baaneeni namoota na beekantu dinqisiifattoota kootu karaa irratti na argani nu waliin suura kaatu malee bilbila kee nuu laattu malee jennaan maalin godha reegaa dinqisiifattoota kee immoo utuu isaan si barbaadanii utuu isaan si hammachuuf deemanii dhiisteen deemtu la itiree. Maaloo. Maal akka sobuun Gifti ilaame ol baanaasa TV keessaa oduu dabarsu beekte miti isatu studiootiin wajjin beetu amma mana isaatti nu wajjin dhufe namni nutti dhufu hundumtuu isa dinqisiifachaa turan malee namni galagalee namni tokko namni muunuun jedhe tokko hin jiru. Si maal abbee argaa oolte yoo yeroo hundumtuu dhufee natti maramu maali yeroo namni dhufee na hammachuuf deemu nanni isaare hundumtuu gara kootti deema maal argaa oolte yoo ija keetiin argaa oolte maali maal folsomna. Wal qocooluu keessanitti kaatanii immoo dhiisaamee inni galu dubbisee dhamaare waan si dhibu jechuudha. Ammi nama namatti dhufu hundumtuu ol baanaatti fiigu dubara darbanii suuraa wajjin ka'u akka dinqisiifatanitti himu si jaalala jiru utaalanii maddii isaa keessa dhungatu. Waan si na gubdee tarramu na aarsitee maan isee tokko immoo na naaree baay'ee masitti gubadhe akka godhe namni ol baanaatti deemaa itti fiigee dhaqeetu sana mana bira qaaranii itti marma keettiin nama ni masaa qabne dhaqee itti marma keettiin na naaree mini na gube maleessa. Isaa waliin qoccoolinaa. Si galu anatu bakka itti dhaquun malleen si fuudhee dhaqe humna kee ol bakka beekumsa kee gararraan si fuudhee dhaqe anatu balleessa. Maal haadha koo nama natti fiigee na dubbisuuf jedhu nan baqadha. Gurmu. Maal jechuudha? Dhiisi. Maali Gifti? Ela. Maali? Ati gaazixeessaa raadiyooti. Namni immoo fuula keessa argeetii siinsii beeku. Kanaafuu kun immoo sitti dhaga'amuu hin qabu. Sitti dhaga'ame miti. Maarree? Sittimu si isa gaazexeessaa reediyoo keessaa yaa'u caalaa jechuudha. Sittimu anasa faddaalaame magaalaa keessa naannee komishinii sooressa biras hiyyeessa biras dhaqee asiifachi butatee gurguree maal jedhee komishinii gidduudha baafatu anatu irra beekama sittin himaa yoonatti illee garuu of hin turin ati. Sitti hin dhaga'ame. Ati gaazexeessaa raadiyooti. Maan beekamne jetteeti sitti hin dhaga'ame. Gifti maaliif natti hin dhaga'amu? Galuun dhuguma isaa jedhe beektamti. Dhugaa galuun akka jirutti wanta tokko wanta sobee qaba. Namni hundumtuu ol baanaatti fiigee dubbisa. Namni galagalee na ilaalu hin jiru. Abbaa kanaa namni naan jedhe hin jiru. Inni televezyiinii irraa hojjete malee anis akkuma isaan uummata kanaaf dadhabaa jira. Uummati kun garuu dhimma koon qabaanne. Inni dhugaadha. Ati garuu beekuuf malee
beekamuu fi hin carraaqin. beekamuu barbaadee miti garuu an beekamuun jaalladhu beekamti. Isallee dhiisi. Ani Adittii walitti himna dhiisi adii isii. An beekamuun jaalladhu. Ati beekamuuf baay'ee xaarta. Maali nuti hundi kennaan beekna ba'ee ati beekamuuf. Beekamuu hin barbaadan. Beekuuf yaalii malee beekamuuf hin yaalin. Uummata akkasiin fayyadu waan ta'eef. Si galeera. Mirga akka seentu sii kenna. Kun maaliif gadaantummaan sitti dhaga'ama? Giifti. Gadaantummaan maaliif natti hin dhaga'amu? Kanammoo dhiisii harka keeti. Beekamuun maal sii fayyadaa beekuu yoo ta'e malee. Giifti. Ani hin beekamu ta'ee jennaan. Fuulli kun televezyiinii irratti hin beekamu ta'ee jennaan nan du'an. Ilaa. Sii galee amman gaazexeessaa televezyiinii ta'utti boqonnaan qabuun. Sii galee. Kana achaan elektiriikii qabachuu kooti. An sitti meeraga. Sitti hin dhagaamin gadaantummaan sitti hin dhagaamini. Adeemu. Fayyaan qabu? Dhiisati. Dhiisiti. Hin beekamta. Qabeeta fanka. Maal ta'e? Qabii usi. Maaliif akkasitti itti dubbatta? Soban gannaqaa oleen soba. Silaa beekanii amala isaa gurbaan kuni osoo gaazexeessaa raadiyoo ta'ee jiru akkamitti namni nan beeku jedhee kunoo haasaa jira. Itti dhaga'ama waan ta'eef haasaa akkasitti ittiin dubbatin. Tole mana barbaade deemati. Maal seete? Xaafii Finfinneerra waan ta'eef mana baaburaa deemtee daaksistee dhufta. Annatumo maal gurmuun jiru maal ta'u gurmuun naqe? Rakkoo maalii qabu gurmuun naqe? Yeroo hundumaa kan xaafii daasisu hana maayini waan akkasii yookiin immoo xaafii daasistuudhaati maqaa koo irratti maqaa koo xaafii daasistuudhaati murteessaa aangoon mana dhana kaa. Gurmuun raasiinaa wayyaa galaasa. Maaliif yoo jette gurmuun morma isaa akkasitti gadi cabsateeti yommuu bilbila isaa horfu xaafiidha jedhanii boqqolloo daakuu. Innoo dhugaa. Atis yoo taate jalqabarraa hamma dhumaatitti osoo ija keerraa hin buqqaafatin seeraan laaluu qabda. Kunoo ammuma dheengadduma kanayyuu mana murtiitti xaafii fi sagaaturaa. Waa'ee mana murtiitti hin kaasin kenni qashi. Lakkiin barbaadu nan naqaa jedhe miti. Maal qaba osoo dhageette? Haasaan barbaachisu nan naqa kenni qashi. Nan naqan. Rakkoo. Kam akkamisa godhataa? Hello Gifti. Mana baaburaa keessaa gadi beensi bilbilaara. Xaafichi inni adii suni qarshii 200 dabaleera. Eeyyee. Jira kan isaan gadi jira hin bareedu malee baay'ee namatti hin tolu jaalachaa wayiiti namatti hin tolu. Eeyyee. Lakkisa inni maal nu godha isa adii nu wayyu isa adii mee yeroo itti nyaannu mee ittoon daaqqootti goone yeroo nyaannu isa mi'aawu yeroo hancooti irra kaatee nyaattu isa mi'aawu maalu ijumaa gaafa laaltu baay'ee ituun nyaatiin quufta Gifti. Eeyyee maarree isa wayyuure wayya Gifti ko isa bituu nu wayya itti guutii bitii ani moo nanti guutii bitaa. Sigidada. Edati akkasitti nama qoosaa danda'uudha. Ilaa Gifti. Ani bartakka akkasitti siisee beeku. Yeroo kolfuu barbaadanitti ofuma keessanii akka xaaxeetti xaaxoftanii anaan maqaa nan baasinaa. Himee gidaadha. Haga har'aa takkaama waan sii wajjin mari'adheen beene sii mariisisuun barbaada. Maal ture? Maal akka ta'e beektaa? Dhimma
dhimma gurmuu santu baay'ee na dhiphisaara. Maal ta'e gurmuun? Gurmuun Maali gurmuun ganama kanaa akka jabbiitti asiin burraaqaa sirran darbine? ani yoom qaamni isaa miidhamee jira jedhe. Maaltu isa mudatere? Xiinsammuun isaa baay'ee miidhamaara. Gurmuun ila dhugaa siin jedha yoo akkasitti itti fufe uf ajjeesuun isaan oolu. Gurmuun uf ajjeesee jennaan immoo ila fuula rabbiitiinis seeraanis namaanis ni gaafatama. Ilaa kan waaqaallee haa ta'u kan namaa ammoo silaa bukaatoon lafa jalan jiru eenyuutu achitti gaafata? Ila seeraan na caqasii gidaadha. Dhugaan siin jedha osoo gaazixeessaa reediyoo ta'ee jiru innis osoo beeku gaazixeessaa reediyoo akka ta'e akkamitti namni nan beeku akkamitti namni hojii kiyya argeeti akkamitti nan dinqisiisu jedheeti xiinsammuunsaa baay'ee miidhamaara. Ilaa ana garuu kan gurmuu caalaa waa'ee keetiin na yaachisa. Mana kana keessatti dhukkubsattuu tokkoffaan sii mataa keeti malee gurmuu natti fakkaatu. Ani xiinsammuun koo ammas na dhukkubaan jiru fuulduraatiifis na dhukkuba dhugaan jiru kan. Waa tokko qofa si rakkisu Maali? mee atumti dhukkubsattuu koo jalqabaa ta'ii naa yaalame. Mee gaafa akkasitti na ilaaltu maaltu na dhukkubaara? Ilaa ati namoota jaalattuuf yeroo hunda irra deddeebitee waa'ee isaanii hin dhiphattu? Dhiphachuu miti bara. Inni kun dhugaadha moo dhugaa miti? Dhiphachuu miti garuu dhugaadha kun dhiphachuu miti yaaduudha yaadu.